Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya kibxataa eegaleera. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa gosti koronaa haaraan deeltaa jedhamu biyya galuu mirkaneeffachuu ibse. Wallagga lixaa mana Sibuutti bakakkaan ola deemoo qe'ee tokko ja'a galaafachuu. Ijoollee namni shan ijoollee durbaa shamarraniidha namni tokko dhiira umuriin isaanii wal fakkaataadhuma waggaa 12 fi 14 gidduu jiru. Feestivaalli aadaa Goobee fi Shinooyyee Finfinneetti eegalamu akkasumas naannoo ji'ootaaf waraanni itti gaggeeffamaa ture Tigraay keessatti sababa beelaan namni du'aa jiraachuu. Wanti baay'ee nu naasise da'oo buqqaatotaa Shiree keessaa 3 jiraattota keessaa ammoo namoonni 6 du'uu isaaniiti. Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Itoophiyaatti weerarri koronaa vaayirasii gosti deeltaa jedhamu mudachuun akka mirkanaa'e ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Dr. Liyaa Taaddasaa ibsa kibxata kennaniin qorannoo taasifameen saffisa ittiin tamsa'uu fi humna du'aaf saaxiluuf qabuun jabaadha ka jedhame gosti deeltaa Itoophiyaa galuun mirkanaa'eera jedhan. እየታየ ያለውን እጅግ ፈጣን የበሽታው ስርጭትና የጽኑ ህሙማን ቁጥር ባጭር ጊዜ ማሻቀብን ግምት በማስገባት እንደበሉ ፊ ለኮብስ ነሞተ ዱኩበ ጭማ ከሰ ጅራን አካ እንደበሉ ኢላልቸ ከሰ ገልቹን ጎስቲ ኮሮና ዴልታ ጀደሙ ብየ ከኘ ገሉ አከይኖሌ ትልማምኒ ሳይንሳውን ከነማ ቱሬር ከኑማ ኢላልቸ ከሰ ገልቹን ሐዋስኒ ፊ ቃሞሌን ዲም ኢላለቱን ኦፊገኑ በርባቺሶ ከጎደን አማቱሬ ደኛ ቆረኖ ኢንስቲትዩቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያት ጎደሜን ጎስቲ ዴልታ ኩን ብየ ከሰ ገሉ ምርከናይር ጎስቲ ኩን ጎስ አምድረ ቱሬ አልፋ ጀደሙራ ደቻለ ማንሰፊሰ ጉዳን ተምሰው ከንደንደው ነሞተስ የሮ ገባባ ከይሰጥ ዱኩበጭ ማፍ ከንሳጥሉ ኬሱማ ነሞተ ሂንተላለም ነሰፊሳን ዱኩበጭ ማረቡሳ አከጅሩ ሰድርካ ዱኛት ላለማጅር ደንዴቲ አጂሱ ኢሳቲንስ ከነና መድረቱራን ረጭማለ በገዳይነትም አቅሙ ከዚህ በፊት ከነበሩት ዝርያዎች የሚበልጥ ነው። አንጋማት ወረረ ኮሮናን ኢትዮጵያ ከሰት ነሞትኒ ኩማ አፍሪ ፊ ዱበቶርባ ወልዷፍ du'uu fi kan torbee darbe keessa qofa lubbuun isaanii darbee 118 ta'uu Dr. Liyaan hubachiisaniiru. Weerarri kun akkaan hammaachaa jiras jechuun dubbatan. ወረርሽኙ ከጀመረ ጀምሮ ከ313,000 ሰዎች በላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው ወረሪ ኩን ኤርገ ኤገሌ ጀልቀቤ ነሞተ 300 ፊ 13 ኦልረት ቫይረስ ቸርገሜር ቶርበንደር በቆፋ ነሞተ 313 ኦልረት ቫይረስ ቸርገሜር ከነጀቹን ግዱገሌሳን ነሞትኒ 100 ታን ቫይረስ ቸንቃውማ ከጅረ ነገር ሲሳ ጀቹድ ኩን ኤርገ ወርቺ ኤገሌ ግዱገላን ነመ ጉያት ተቀበሙ ሰጉዳድ ነሞተ ሳሙደ ከነን ኬሳ ግዱገላን ነሞተ ቫይረስ ቸረት ያርገሜኒ ሰጉዳድ ጀቶ ኮድራ ግዱገላን ኢቤንታ ቶኮ ካንቱሬ አማ ኢቤንታ ደደመጌር ለኮብሲ ነሞታ ዲቤን ኩን ኢትጪሜ ሰካንደ በላጅራ ጂያ አዶሌሳ ኬሰድ ከን ኢባፍ ኩዳኒ ገዲ ቱሬ ቶርቤ ደርቤ 732 ለመጌር ስሬን ኩታወል አንሳ ጭማ ዱማጅራ ኬሱማ መጋላ ፍንፍኔ ኬሰት ዱአን ወልቀበቴስ ነሞታ ቀበሙን ሳኒ ምርከናኤ ዳቢሌ ወላንሳ ኬሰቲ ወላነማ ኦቶ ጅራኒ ከንዱአኒ ሃንጋ አማ ኩማ ፍሪ ፊ በተርባ ኡልጌራ ቶርበን ደርቤ ቆፈ ነሞኒ በተኮፍ ኩደሰዴት ግዱገለ ወላንሳ ኮቪድ ኬሰቲ ኦሶ ወላና ማጅራኒ ልቡ ሳን ደበኒሩ ከነ ጀቹን ግዱ ገሌሳን ጉያት ነሞትኒ ኩዳ ጃዱ አቱረን ተዋል እንግዲህ በቀን አማካይ ወደ 16 አካባቢ ሰዎች እየሞቱ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አከ ዶክተር ሊያን ጀዳኒቲ አንጋማቲ ናኖሌ እንደ ከሰቲ ነሞትኒ ሚሊዮን ለመጡቃሸንታን ተላሊ ኮሮና አርገቹ ደንዳኒሩ ደርገጎትኒ ወረር ሃራ ዴልታ ሚዳማ ከጅራን ኢላልቸ ከሰ ገልቹን ቀጀልፈማ ከነ ተላሊ ረቲ ፎየንሲ ጎዳማ ከጅሩ ሱበቺሰኒሩ አማ ኤገሌ ደርገጎኒ ኡምሪን ኢሳኒ ወጋ 18 ኦልታን ሁንዱ ተላሊ ከነ ናኖሌ እንደ ከሰቲ አከፉዳተን ቀጀልፈምኒ ሃሮም ፈሙስ ዶክተር ሊያ ታደሰ ibsaniru. Naannoo Tigraay baatilee sagalii oliif waraanaan goolamaa turte keessatti namoonni fi beeladoonni beelaa fi yaala fayyaa dhabuun du'aa akka jiran biiroon qonnaa naannichaa beeksise. Gandootaa fi magaalota keessa hanqina nyaataa fi qorichaa hamaatu jira. Rakkoon jiru kan beeknu caala hammaataa ta'uu danda'a jechuun TPLF jalatti hoogganaa biiroo qonnaa Tigraay ta'uu ka dubbatan Dr. Attinkut Mazgaboo BBC'tti himaniiru. خذ لنا تصاب أبز خذ خواري لعل فرق ميلي يفعل فلو زيد أمعال رجاء أما قبنوني أمني ولكا مليونا أولتو ركوها ما كيس جرا كان جيتشونيس صدركا IPC شنجدامي كان وامو مرجرة جيتشودا ركون كومنيكيشني وانجروفي قويا قويان هردفون نركسوس وانت بايينو ناسيسي
Da'oo buqqaatotaa Shiree keessaa 3, jiraattota keessaa immoo namoonni 6 du'uu isaaniiti. Haaluma wal fakkaatuun godina giddugaleessaa iddoo baadiyyaa Yaaqar jedhamutti namoonni 5 ta'an lubbuu dhabaniiru. Kuni lakkoofsa salphaa miti. Duraan namni waan qabu walii qoodee wal jiraachisaa ture. Amma garuu waan nyaatamu homaa hin qabani. Harka qalleeyyii qofa osoo hin ta'in namni maallaqa qabus rakkoo keessa jira. Dhiyeessiin boba'aa jiraachuu dhabuunsaa akkasumas tajaajilli baankii fi ibsaa adda cituun isaa rakkinicha ittoo hammeesseera. Hanqina nyaataa kanaan irra hedduu warri miidhaman daa'immanii fi haadholii ta'uu isaanii kan himan itti gaafatamaan kun kanaaf ammoo sababni dhiyeessiin nyaataa jiraachuu dhabuutii jedhu. ሰሜን ምዕራብ ወይ ደግሞ ሽረ አካባቢ ያለው አይዲፒ ምግብ የለ Buqqaatonni Shiree jiranii nyaata akka hin qabne ifa ta'utu irra jiraata. Irra deddeebiin himameera. Nyaanni hin jiru. Buqqaatota 600 oltu jira. Dhiyeessiin nama kana hundaaf gahu hin jiru. Qarqaarsa dhiyaatuufiin dabalataan hawaasni biddeena walitti buusaa dhiyeessaafii ture. Sababiin isaa ifaadha. Nyaanni dhiyaachuu waan hin dandeenyeef. TPLF ejensii ittisa balaa naannichaa waabeeffachuun ibsa baaseen ji'a hagayyaa keessa namoonni 150 rakkoo beelaan du'aan galaafatamuu hima. Dooktar Attinkut rakkoon hanqina nyaataa kun sababa maaliin uumame ka jedhuuf deebii kana kennaniiru. ለአክል ህዝቢ ዘይምግብ የድልካ ትስራሕ ተሎ ብሓደ ሓሪና Uummanni miiliyoona 6.3 ta'u qarqaarsa namoomaa akka barbaachisuun himameera. Namni lakkoofsa haganaa dhiyeessiin hagam ga'u ni barbaachisa yoo jedhame guyya guyyaan konkolaattonni dhiyeessii nyaataa fi nyaata hin taane fe'an 100 ta'an gara naannichaa galuutu isaanirra jiraata. Jaarmiyaaleen kana dhiyeessuu danda'anis jiru. Ta'us mankuusaan isaanii Tigraay keessa jiru duwwaadha. Ji'a dabre keessa konkolaattonni qarqaarsa fe'an galuu eegaluun isaanii abdii guddaa nutti horee ture. Gidduun garuu adda cite. Irra deebiin amma immoo eegaleera. Ta'us garuu magaalaa Samaraa gaddabree buufanni sakatta'iinsaa meeshaa waraanaa akka hin galle jedhamee hundaa'ee jira. Maashiniin seensaraa asitti argamu guyyaatti sakatta'ee kan dabarsuu danda'u konkolaattota 20 hanga 30ti. Kunis lakkoofsa uummataa deeggarsi barbaachisu wal bira qabamee yoo ilaalamu waliin gitu. Kan dhufan jiru garuu ga'a miti. ሰበለ ምንቃቅ ኣሎ ምንቃቁ ጽቡቅ እዩ ግን መጠኑ ደግሞ እኩል አይሆንም Tigraayitti namoonni beelaan du'an ka jedhame irratti koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaa Itoophiyaatti bilbiluun odeeffannoo argachuuf yaallus ammatti milkaa'uu hin dandeenye. Deebii isaanii wayita argannu ka dhiyeessinu ta'a. Dhaggeeffattoota odeessaalee gaggabaaboo muraasa gidduutti gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa gulaallii waancaa addunyaa bara 2022f taasisaa jiruun guyyaa irraa magaalaa Baahir Daaritti Zimbaabuwee morkatee 1-0 injifate. Galchiin takkitti daqiiqaa 94ffaa irratti Aschaaloo Taammanaa galcheen galmoofte. Injifannoon kun moo'icha jalqabaa gareen Itoophiyaa ramaddii gaa keessatti argatee fi qabxii 3tti argateedha. Lammiileen Afgaanistaan hedduun hiriira bahuun mirgi dubartoota akka kabajamu akkasumas dhaadannoo Taalibaanii fi Paakistaan abaaru wayita dhageessisan hokkorri hamaan magaalaa Kaabul keessatti uumame. Warri Taalibaan lammiilee hiriira bahan irratti dhukaasuun bittimsaniiru odeessaaleen hanganu. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti bakka bu'een ola deemoon ganna 12 fi 14 gidduu jiran 6 lubbuun isaanii darbuu maatii fi jiraattotni naannoo BBC'tti himan. Jiraataa naannichaa akka ta'an obbo Oljirraa Dibaab waa'ee balaa mudatee kanaa akkasiin nutti himan. Kaleessa wanti ta'e aanaa mana Sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaalee jedhamu keessatti waaqayyoo balaqqeedhaan ijoollee tokko ijoollee nama 6 rukutee du'ani. Isinitti dhiyoo turtanii? Yeetti ergasumaan itti dhufe. Eessa turan ijoolleen? Ijoolleen baargamoo wayii dhaabuu hojii dhaqanii baargamoo dhaabuutii bobba'aa jiru. Ituma karaarra deemaniiti moo mana wayii jala jiru moo muka? Koo isaanii lafa baargamoo dhaaban ga'uu bokkaan itti roobe. Gaafa bokkaan itti roobu muka baala damee qabu jala bitan baqatanii. Muka jalatti isaan rukutee? Achitti rukute. Ijoolleen umriin isaanii akkam akkamii? Ijoolleen kun ijoollee namni 5 ijoollee durbaa shamarraniidha namni tokko dhiira. Umriin isaanii wal fakkaataadhuma waggaa 12 fi 14 gidduu jiru.
Naannoo keessanitti waan akkanaa baratameera? Tureera darbee hin bu'a yoo bu'eesi nama tokko yookaan horii kan miidhamanii jimlaatti lubbuu hamma kana iddoo tokkotti rukutee takkuma dhageenya akkaanaatu keessaa tulle. Bakka akkaan yeroo bu'ee namni miidhamu maal jedhama isin biratti? Biratti wanti jedhamu namni gaafa akkaan hojii harka waaqayyootidha. Namni yoo maatiin du'eesse maal du'eessi baga jedha afaaniini. Naannoo keenyatti yeroo waan akkasii ta'u waaqayyotu itti beekee jedhe. Waaqayyotu itti beekee waaqayyotu itti gammade jedhu kanaafi. Amma ijoolleen miseensuma maatii tokkooti? Ijoolleen maddi isaanii akaakilii isaanii tokkuma. Amma mana ijaarratanii gara namoota ammalee tokkuma isaan. Awwaalamaniiru amma? Awwaalamaniiru warra awwaalaman. Biyyi baay'ee waan dinqina takkuma biyya akkasiitti nama akkasitti hirmaate nama rifaasise waan taate. Bokkaa cimaatu roobaa jira tibba kana gara keessan? Bokkaa baay'ee cimaas miti bokkaa giddu galeessaa roobaa jira. Guyyaa kaleessaa kana immoo qaqawweessaa ture. Obbo Qananii obboleettii isaanii quxisuu balaa kanaan dhabuu BBC'tti himaniiru. Quxisuu koo mucaa ishee dhumaa. Mee mucaa akkamii turte nuu himime? Umuriin ishee hagamii? Mucaa baay'ee bakka maatiin ijoolleen biraa baratanii iddoo adda addaa deemaniiru. Jaartii bira kan jiru ishee qofaadha. Waggaa 14 kutaa 7ffaa barti. Biqiltuu dhaabuu dhaqaniitu wanti kun kan mudate? Biqiltuu baargamoo dhaabuuf deeman. Maatiin gaddarra jirtu kaa? Eeyyee. Rabbi sinaa jabeessu. Haa ta'u isinis kan isin jajjabeessu argaddaa. Odeessa keenya ka xumuraanii feestivaalli aadaa Goobeef Shinooyyee yeroo sadaffaaf har'a magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eegalamee jira. Dargaggootni Goobeef Shinooyyee guyyoota itti aananitti magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti deemuun taphatan aadaa Goobeef Shinooyyee agarsiisuuf qophaa'an eebba maanguddoo fudhataniiru. Feestivaalli aadaa Goobeef Shinooyyee qindoomina dhaabbata piroomooshinii boraatii fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin qophaa'e. Hojii gaggeessaan dhaabbata piroomooshinii boraatii aart dargaggoo Biruuk Girmaa barbaachisummaa feestivaala kanaa waa'ila koo Habtaamuu Xibabuutti himeera. Feestivaalli aadaa Goobeef Shinooyyee kun sababni itti barbaachisee fi akkaataan bara haaraa sadarkaa biyyaatti itti simannu kun bifa aadaa fi eenyummaa keenyarraa maddeen osoo hin taane dhibbaawwan alaa dhufanii fi hamma ta'e immoo waan eenyummaa keessaa ibsuu danda'uun kan bara haaraa simachaa jiru jechuudha. Kun immoo sadarkuma biyyaattu barri haaraan hiikaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniif qabu waan guddaadha. Bara ce'umsaa waan ta'eef jechuudha. Bara uumamni mataansaa itti jijjiiramudha. Yeroo jijjiiramaa jechuudha. Yeroo uumamni itti of jijjiiru boruu gannaa keessaa gara birraatti yeroo tulluqnu jechuudha. Kana immoo eenyummaa fi aadaa keenyarraa maddeen akkaataan taateen kun itti jijjiiramu adeemsa mataasaa qaba jechuudha. Taateewwan aadaa mataasaa qaba jechuudha. San keessaa Goobeef Shinooyyeen isa tokko. Inni kan biraa immoo hulluqqoo fi sirna mijirii ibsuudha jechuudha. Elementiiwwan kun dhugumatti bara haaraa jijjiiruuf hiikaa guddaa qabu jechuudha. Kanaaf wanta kana iddoo isaatti deebisuu fi sadarkaa biyyaatti aadaa kana iddootti deebisnee akkaataa saniin wanta Itoophiyaan bara haaraa akkaataa kanaan jijjiirratti jedhu sana falaasamuu ganama sirna gadaa keessaa ba'e sanaan akka itti fayyadamnuuf jechuudha. Kaayyoo feestivaala kanaa inni biraa irreechi naa kabajamu bu'uura kan ta'uuf taatee kana jechuudha. Irreechaan duratti taatee jiru kana sirna mijirii qibuu tapha aadaa Goobeef Shinooyyee kanatu gara irreechaa sanitti nu ceesise jechuudha. Kanaafuu irreechaaf galtee guddaa ta'uu danda'a, wal harkaa fuudhuu danda'u jechuudha taateen kunis. Aadaa Goobeef Shinooyyee kana